Islaama keessatti shamarran 14 kana fuudhuu akka hin dandeenye ni beektaa? Viidiyoo kana daawwadhu. Egaa Islaama keessatti shamarran 14 fuudhuun hin danda'amne kun muharrama yookaan warra fuudhuun nurratti haraamii jedhamanii jechuudha. Isaan 14 kana ziyaaruus ni dandeenya, dhungachuus ni dandeenya, garuu fuudhuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan 14 kana malee warri jiran ajnabiyyaa jedhaman. Ajnabiyyaa ta'e ziyaaruus hin dandeessu, fuudhuu ni dandeessa, itti dhiyaachuu ni dandeessa, garuu ziyaaruu fi wanni biraa hin danda'amu jechuudha. 14 muharramaa kan nurratti haraamii kun eenyufaadha? Takkaffaan haadha nu dhalte yoo ta'u, lammaffaan ilmaan dhalaa yookaan shamarranii kan nuti dhalle, sadaffaan obboleeyyan keenya kan dhalaatii jechuudha. Afraffaan ammoo haboollee teenya yoo ta'u, shanaffaan adaadaallee teenyaa jechuudha. Jahaffaan immoo ilmaan obboleessa keenyaa yoo ta'u kan shamarranii, torbaffaan ilmaan obboleettii teenyaatii jechuudha. Saddeettaffaan ammoo haadha nu hoosifte yookaan harma nu luysiste yoo ta'u, saddeettaffaan ilmaan haadha takkarraa wajjin hoonee jechuudha. Saglaffaan ammoo haadha niitii yookaan jaartiillee teenyaa, jaartii soddaa jechuudha. Harka fuudhuus ni dandeessa, ziyaaruus ni dandeessa, warreen fuudhuu hin dandeenye keessaa jechuudha. 11ffaan ilmaan jaartii yookaan niitii teenyaa wajjin fuunee jenne isaan kanallee fuudhuun hin danda'amu jechuudha. 12ffaan jaartii ilmaan keenya fuudhellee fuudhuun hin danda'amu, ajnabiyyaadha jechuudha. 13ffaan ammoo obboleeyyan lama walirratti fuudhuun hin danda'amu jechuudha. 14ffaa fi inni kan dhumaa jaartiillee abbootii teenyaa haadhatiin tahiin kabbaan kee fuudhellee ziyaaruu ni dandeessa, ajnabiyyaateetii fuudhuu garuu hin dandeessu jechuudha. Warra 14 kana malee warreen jiran hundinuu ajnabiyyaa waan jedhamaniif jecha isaan kaan muharrama jedhaman, jarra 14 fuudhuu hin dandeenye, warri fuudhuu dandeenyu, halaallachuu dandeenyu, ziyaaruu hin dandeenye immoo ajnabiyyaa jedhamanii jechuudha. Dhalaallee 14 kana malee kan jiran hundinuu ajnabiyyaa teenyaa jechuudha. Addaan haa baafannu, shari'aa keessa zigaal hin jiru, harka wal fuudhuun hin jiru jennaan hin jiru. Kana namoonni hedduun itti dararamaa jira. Addaan baafannee kana ifirraa haa eeynu. Namoonni gurguddaalleen ijoollee akka irra laalle namni hedduun nurraa laalan jedhanii darara waan dargaggoo keessa fa'aa jirudha. Kanallee ifirraa eeynee shari'aa addaan haa baafannu. Wanni rabbi rasuulii qaalii isaanii bira kutuun ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Fi amaanillah.